Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga nagaan jiraattan. Har'a immoo oduu durii tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Isaan dura warroonni yuutuubii kootiif maatii hin ta'in yuutuubii koo subscribe gootanii akka maatii waliin taanu abdiin qabaa jechuudha. Itti aansee egaa oduun durii akkas jedha. Bara dur bara durii jedhan jaldeessa fi naachatu walitti michoomee jedhan. Adeemsa keessa walumatti dhiyaachaa gaafa deeman michummaa baay'ee gaafa waliin qabaachaa deeman baay'ee waliin haasa'uu eegalanii jedhan. Maarree egaa guyyaa tokko yaada tokko naachi jaldeessaaf dhiyeesse. Yaanni isaas akkas jechuudhaan ibsees. Obbo Jalduu, otoon dugdatti si baadhee galaana kanarra si bashannansiiseetii maal sitti fakkaataa jedhee jaldeessaaf yaada isaa dhiyeesse. Jalduunis otoo itti yaadin hayyee maarree ni ta'a gammachuudhaan hin fudhadha yaada kee jechuudhaan kanumaan guyyaa itti aanu beellama isaanii qabatanii obbo Jalduunis beellama isaa kabajee akkasuma naachillee beellama isaa kabajee iddoo handaara galaanaa yookiin immoo naannoo galaanni jirutti naannoo teessuma naachaatitti wal arganii jechuudha. Naachis jaldeessa dugdatti baatee bishaan gubbaa deeme. Haguma kara garba guddaatti dhihaachaa deeman amalli naachaa jijjiiramaa deeme. Yogguu kana amalli naachaa kun gaafa jijjiiramaa dhufu obbo Jalduunis wanti tokko akka uumamuuf fuuldura isaa jiru hubata. Haa ta'u garuu maal akka ta'u nyaatamuuf Jalduun nyaatamuuf akka jiru hubatee jechuudha. Osuma deemaa jiranuu amalli naachaa kun jijjiiramaa waggaa dhufu Jalduunis naasuu fi sodaa guddaa keessa galaa dhufe. Gidduudhumaan naachi Jalduu bashannanni akkamisitti toleeraa jennaan eeyyeen natti toleeraa jedheen. Garuu bashannana keenya kana daran caalatti kan nuuf tolchu waan guddaa tokkoon dagadhee dhufee jedheeni. Yogguu kana naachis otoo itti yaadin waan isaa baruudhaaf waan barbaadeef yookiin immoo wanta Jalduun jedhu sana argachuudhaaf waan hawwii qabuufi ariitiidhumaan maal inni jedheeni. Wantichi mukarratti gatee dhufe irraanfadheen yeroon dhufu mukarratti gatee dhufe. Amma karas deebinee wanticha otoo fidannee dhufneeti bashannana keenya kanaaf caalatti nu gargaara jechuudhaan deebiseefi. Battaluma kana naachis jaldeessa dugdatti baatee karaa handaara bishaaniitti deebisee jechuudha yookiin qarqara bishaaniitti fuudhee deebise jechuudha. Yeroo kana obbo Jalduunis fiigichaan muka koree achirraa bu'uu dide. Naachis qarqara bishaanii taa'ee obbo Jalduu eegee dadhabnaan maalii yaa obbo Jalduu wantan nu bashannansiisa caalatti nu bashannansiisa jette san qabattee maaliif mukarraa gadi hin buuturee jedhee gaafate. Obbo Jalduunis akkas jechuudhaan deebise. Hayyee obbo Naacha wantin akka malee gammadee fi wantin immoo otoo hin hubatin raawwadhe yoo jiraate yaada kee ati kaleessa naaf ibsite otoon itti yaadin fudhachuu kooti. Amma garuu waanan mukarratti irraanfadhee hin qabu. Wantin irraanfadhe yoo jiraate hubannaa dhabuu kooti jechuudhaan deebisee fi Jalduunis mukarraa bu'uu didee naachis karaa handhuura bishaaniitti deebi'ee jedhama. Kanaafuu
jaldeessi akka afaan naachaatii bahe naachis kan beekate jechuudha. Maal jechuu barbaade? Hunduu dirree ofiitiin alatti otoo taphatee mo'ataan ta'u. Galatooma. Yoo isinitti tole subscribe godhaa. Akkasumas like illee godhaa. Yeroo biraa yaada biraa mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti tura.